Harka fuunee akkam jirtan maatiiwwan boruufantii fi bagana gara boruufantii bitti deebitanii paartii 14ffaa yookaan Advanced PHP keessaa immoo paartii 4ffaarra jirra. Isaan kana wantoonni ilaallu digital library management system irratti maal fayyadamne maal akka hojjennu waliin ilaalla. Akkuma marsaa darbee irratti seetingoota kana keessatti maal hojjechuu akka ilaalaa turre awutarii akkamitti akka galmeessuu dandeenyu akkasuma kaataagorii isaa akkasuma immoo buuk taayipii akkamitti akka galmeessuu dandeenye fi edit gochuu dandeenyu waliin ilaallee dhaabne jechuudha. Har'a immoo kan waliin ilaallu buukii akkamitti galmeessuu dandeenya, PDF buukiiwwan garaagaraa akkamitti galmeessuu dandeenya, akkasuma immoo akkamitti manage gochuu dandeenya kan jedhu mojuloota kana waliin ilaallaa. Moor sagantaa keenya irratti hundoofne sagantaan keenya guyyaa 4ffaan har'aa maalinni odeeffannoo book PDF management kan jedhudha jechuudha. Guyyaa 4ffaa irratti kan waliin ilaallu. Kanaaf daataan keenya maalinni book management kana akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa. Na duukaa warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan YouTube channel boruufantii TV kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo warroonni viidiyoon kun isinitti tole like share gochuus hin dagatinaa isiniin jedha. Ani Dajaneen jedhama. Hanga dhuma tuutoriyaalii kanaatti waliin turra. Nafaana turaa isiniin jedha. Dhumarratti immoo waan baay'ee yaada konseptii gaarii ta'e tokko waliif share goona. Hanga dhumaatti na daawwadhaa isiniin jedha. Jalqaba irratti garuma koodiitti haaseenu. Jalqaba dura keessa dannaa koodii keenya VS koodoo kan kood diitarii qabnuun ni banannaa. Sanaan booda sarvaroonni keenya ran ta'uusaa dursinee check gochuu qabna. As dhufnee Apache fi MySQL keenya ran ta'uusaa dursa hojii jalqaba irratti check gochuu qabnudha jechuudha. Sanaa booda deemnee maal goona? Sisteema keenya bira dhufnee daataa keenya kana gara koodii diitariidhaan banannaa. Anam koodii diitariidhaan banee jira jechuudha. Daataa keenya kana yeroo tokko hundasaa kilooza godhuuti. Isa kilooz erga goonee booda maal goona? Waan hojjennu jalqaba duraa amma wanti nuti hojjennu asirratti book management kan jedhu bira dhufnee add book kan jedhu bira dhufnaa jechuudha. Kanaaf isa bira dhaquuf as dhufnaa settingii view keessa buuna template sanaan booda setting side menu kan jedhu bira dhannaa. Erga isa bira dhannee booda book management kan jedhu jira ishee kanaa jechuudha. Iddoon nuti har'atti hojii hojjennu bakka kanatti hojii hojjennaa jechuudha. Fankishinii kanaaf daataa isaa kennaa fi deemnaa jechuudha wantoota nu barbaachisu. Sanaa booda URL linkiiwwan kennaa fi URL kennuuf haala salphaa ta'een akkam goonaa asitti kanaa booda as keessatti PHP echo base URL jennaani. Base URL akka inni itti nu guutu taabii tolnaa. Sanaa booda erga isa guunnee booda maalinni add minus book PDF book jedhuuni PDF book jennee save goona. Kanaa booda ishee kana copy godhannaa fi copy kanaa booda gara config bira dhaqnaa. Config keessaa immoo route kan jettu jirti. Route bira dhaqnaa jechuudha. Sanaa booda isa kana taabii kana yeroo lamaa tuqu commenti barreessuu fi book management route start here jedhuuni asii kaanee hojii hojjechuu eegallaa jechuudha. Kan routing kennaa fi jirraa jechuudha. Sanaa booda maal jennaani asitti dhufnee route kanaa booda as keessa galchinee paste goona. Ishee copy godhannee isaa finne asii finne jechuudha. Isa side menu irraa fide sanan paste asitti godhaa. Kanaa booda as dhufnee controllerii keenya eenyu keessatti hojjennaa? Book controllerii keessatti hojjennaa. Book controllerii immoo create haa godhu. As dhufeen right click new kanaa booda waan baay'ee hojjennaa waan ta'eef kilaasiin kennaa fi as keessa dhufeen camel collection fayyadama. Qubeen jalqabaa guddaa ta'uu qaba. Book controller book management controller book controller jechuu dandeenya. Sanaan booda isa enter jennaan. Kanaa booda extend CI controller jennee asitti maal goona? Public function underscore construct ishee kan
koppiin godhadha construct kan jettu tan asitti dhufnee parent as keessatti maal goona parent control z parent double kana booda semicolon goona as keessa seennee public function index or list book jedhanii kana booda as keessatti dhufnee return asitti maal hojjenna amma this jalqaba dura load view jennee view keenya templateota keenya load goona template keessaa linkii dursarra kan jirtu akkuma tutorialota darban irratti hojjechaa turre san load goona sanaan booda isa gara olii side menu top menu ittaansine side menu kana booda isheedhuma fuutariin kenninaa fi inni kun immoo book kan jedhu jala list underscore or list duwwaa jedhuun kana booda foldera maal jedhuun create godha book kan jedhu list kan jedhu jalaan dhufaa jechuudha. Kana booda as dhufnee right click new directory book isa keessatti immoo list kan jedhu file.php create goonaa jechuudha. Yes create file jennaani kana booda create nu godha. Kana booda maal goona setting jala seennee kanuma tokko copy haa godhadhu. Si copy godhen fidee iddoo kana fakkeenyaaf kan barbaadan fudhachuu dandeessu book type jala outerii jala list isaa jechuudha. Kana booda paste goona data keessa jiru jijjiiraa deemna jechuudha. Maal jedhama dashboard as dhufnee dashboard book management list jechuu ni dandeenya. Sana booda data keenya erga akkas goone booda isheen kun maal gooti book aadaa jedhuuni book list jennaani save goona. Sana booda book title qaba control D goona outer qaba book outer amma wanta bookii keessa jiru haalaalu database seennee database maal jedhu book kan jedhu keessa books kan jedhu kana keessa seennaa maal ofirraa qaba booksiin kun jalqaba dura book name qaba outer qaba category qaba kana booda book or category qofa jechuu dandeenya category dia godhuti control S goone D goona taansine book type isa kana booda asitti dhufnee book type jennee save goonu. Kana booda asii gadi kan jiran amma for each dhaan deemna asitti dhufnee books jedhuni okay. Kana booda asitti immoo book jedhu asii gadi warra jiran kan maal jedha book name isa kana copy goone asii paste goona. Kana booda control D outer amma wanti nuti hojjennu join hojjenna waan ta'eef outer name jedhamu maal jedha maqaan join kan table outer keessa jiru as dhufnee ilaalla maal qaba name qofa name ittaansine category immoo bifa kamiin barraa'ee jira category table irraa jechuudha. Join hojjenna waan ta'eef karni inni kun car underscore name ittaansine kan jiru eenyudha book type dia godhuuti as dhufnee control D goona. Sana booda book type maal qaba type name jedhamu BT name kanaaf as dhufnee BT
underscore name jennee seef goonaa. Kanaa booda gara kontiroolariitti deebina. Kontiroolarii keenya eenyu bira dhaqaa? As dhufnee kontiroolarii keenya biratti deebina. Kontiroolarii bira dhufnee daataa kana achirratti hirkisiifnaa jechuudha. Jalqaba duraa daataa haa jedhu waan barbaanne jechuu dandeenya. Vaarabiliidha. Vaarabiliin jijjiiramaadha waan ta'eef ishee kana buks kan jenne kan asitti finnee iddoo kanatti barreessina. Buks jennee walqixa ta'aa jennaan. Walqixa ta'aa erga isa goonee booda amma moodelii buk jedhu kireet haa godhu. Maal goona akkamitti kireet goonaa? This jennaan. This lot kanaa booda moodel keessatti maal book model kana jechuun BM jedhamu book model jechuuti. Kanaa booda as dhufnee this jennaan. BM jechuun book model jechuudha. Get all books jedhamu semicolon. Sanaa booda listii kanaaf erga daataa kana paasaan godhaa jechuudha. Asirratti paas goonaa daataa kana fidatee dhufa. Kanaa booda koppii goona ishee tana. As dhufnee maal goona? Moodelii jala folder moodelii tana koppii goona. Koppii sanaa booda moodelii kana bira dhufnee right click new class paste godheen enter jedhaanii sanaan booda maal goona? Extend CI model jennaan. CI model. Kanaa booda public function eenyudha kana si ergaa jirru? Get all books. Paste goona. Asitti dhufnee return jennee tokkoof fixuu dandeenya. Laayinii tokko irratti this DB jechuun daataabeezii kana fayyadamee get booksii. Kanaa booda result jenna. Result waan semicolon goone seef goona filne jechuudha. Kanaa booda daataa kee amma listii kee nutti argisiisaa dhufaa jechuudha. Jalqaba irratti garuu wanti nuti hojjechuu qabnu yeroo kana goonu joinii hojjechuu qabna. Isa sana hojjechuuf haalli nuti ittiin deemnu akkam ture akkam ta'uu qaba. As dhufnaa. Kanaa booda this DB haalli nuti ittiin deemnu this DB select all kanaa booda this DB kan jedhamneefna from eenyurraa? Books irraa diigoonaa join jenna. This DB join outer table join goosisuu qabna. Outer table waliin join goon amma fakkeenyaaf outer table asii outer ID dha. Kanaa booda outer koomaa goonee asitti outer dot table outerii keessatti ID'n isaa maalidha? Table kun outerii keessatti fakkeenyaaf outer jennuuti. Outeriin kun maal qaba ofirraa? Outer ID qaba. Isa kan outerumaaf outer ID jira jechuudha. Outer ID jennee as dhufnee outer ID jenna. Walqixa ta'aa jennaan. Books dot jennee teebilii buukii keessa immoo kan jiru yoo walqixa ta'e teebilii buukii keessa seennee outer ID yoo walqixa ta'e asitti dhufnee sanaa booda daataa kee yoo argachuu baate akka baasuuf left jennaan. Left join fayyadamee jennaan. Sanaa booda amma ittaanee kan jiru immoo kaataagorii teebiliidha. Haa laallu. Book type haa laallu. Book type paste goonaa. Sanaa booda book type ID'n book type maal ture? Asitti book type BT ID dha. BT underscore ID booksii keessatti immoo book type
buuksii keessatti maal fakkaata? Book type ID. Kanaafuu asitti finnee paste goona enter. Ishii daataa kana fuuldurarra clear godhuuti. Asii clear goone save goona. Amma inni taanee jiru immoo category. Teebilii category kana copy godhadha. Kanaafuu iddoo kanan bakka buusa. Iddoo kanan bakka buusaa jechuudha. Kanaafuu category immoo maal qaba? Cat ID or cat ID? Cat ID. Kanaafuu isa copy gooneerra fideen asitti cat ID kana. Isa kana yeroo tokko click goona. Sanaan booda daataa keenya asitti nu baasa. Isa kana copy godhanna paste goona. Bookii keessatti immoo maaltu jira? Ilaallu. Bookii keessa books gaafa seenne structure jennu daataa keenya nutti argisiisa. Category ID qaba. Kanaa booda isa kana join keenya fixannee jirra jechuudha. Amma maal goona? Return hojjechuu dandeenya. Return this db get all jennu ta'eef result itti deebisa. Result akka nuuf dabarsu goone semicolon goone save goona. Amma daataa fi gaafa dhufee page kan book add book ittoo goona daataa fi save side menu irra kan jiru Facebook management add book. Amma page keenya kan haaraalu sorry refresh add book. Gaafa add book itti goonu maal jedha? book/list. Book/list. Daataa fi isa kanaan akkas display nu godha jechuudha. Kanaa booda isa kana maal goona? Controllerii bookii kenninaa fi as dhufnee book controller kan jedhu kan copy goona. Route bira dhufnee single quote slash sanaa booda function kana finnee immoo list book kan jedhu inni asitti barreessinee semicolon goone save goona. Kanaa booda page keenya kana refresh goona. List bookii bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Amma maal hojjenna? Add book itti yoo goone book add. Your request not found. What's wrong? Ni rakkoon isaan jettuu jiru maalidha? Asitti dhufnee daataa keenya kana duplicate goonu add book. Kanaa booda add bookii kanarratti daataa keenya akka kanaa kaasu asittis add jennaan save goonaa jechuudha. Daataa kana list book irraa gara add bookiitti irra jechuudha. Kanaa booda add bookii kana immoo as dhufnee control D kun list bookii ta'a. Ammaan duratti add bookiidha. Kun immoo kun list bookii haa ta'u kun immoo add bookii ta'a jechuudha. Add pdf book as dhufnee gaafa daataa keenya kana ilaallu add kan jettu immoo ishuma kana copy goone list bira dhufnee paste godhuuti new kan jettu tan gara miti jijjiirraa ishuma tan nuti jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu save goona wantoota nu barbaachisan asirratti jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf books add kan jettu hin jirti. Book save method in post dha. Jalqaba dura book title ana book title kennuufii qabna. Asitti dhufnee book title jennaani save goona. Kanaa booda title jedhuun isa kanaan itti aansee kan jiru maalidha? Daataan kee book type book category isaan san of keessaa qabu. Kanaaf isaan select option dha. As dhufnee maal goona? Book type yaa filadhu. As keessatti dhufnee
select tokko hojjennaan kuuwwan ofii isaanii haaluma isaanii hojjetamu waan ta'eef select name is equal to book type jennaani asitti kanaa booda class form control erga jennee booda as keessatti immoo maal hojjenna option value amma select yaa jedhuuti select jennee kanaa booda for each itti deebisu for each gochuuf asitti dhufnee php for each jenna directam gara modelii deemnaa jechuudha for each book types as asitti as bt qofaa jedhu book type jechuudha bot kanaa booda as keessatti daataa keenya hin kaafna asitti immoo deebine php for each keenya naamsina kanaa booda asitti option value kanaa booda as keessa dhufnee bot asitti syntax php kaafanna php vigona kanaa booda as keessatti maal hojjenna jalqaba duraa wanti nuti hojjennu maa'inni amma asitti bookii id haa kennuufi book type id book type underscore id erga isuu echo jechuun qaba asitti echo jennaani kanaa booda isa kana immoo ala baafne asitti dhufne book type kun garuu haalli ittiin database keenya irratti ittiin hojjenne keenyaf book type btid dha bt underscore id jenne kanaa booda bt book type name asitti book type name fayyadamne bt name bt underscore name kanaa booda isheen tun immoo garamii dhufti controller irraa gara kanatti ergamti daataan tun jechuudha like this copy paste book types kan jettu amma lafarra jirtu tun garanaa asitti ergamte jechuudha daataa jennee kooma geessa goonee booda asitti maal jennaan get bakka kanatti get book types sanaa booda save goona daataa keenya kana copy goonee gara eessa deemna book modelii bira dhaqna or setting bira geessuu dandeenya amma maal jenneeni daataa keenya yeroo kennu bm jenne waan ta'eef book modelii bira geessee daataa kana fetch goosisa public function paste goona get book type waan ta'eef asitti return jennu return data kana direct this db get book types table maqaa tabilicha asitti fayyadamnaa jechuudha maqaa
book type isa kana filnee asitti galcha. Book type kan kanaa booda daataa keenya resultidhaaf nu baasisanii keessa keenya save goona filneerraa jechuudha. Akkasuma category illee osoo naasitu copying godhaa category get book category or category jechuu dandeenya. Category kanaa booda isa kana teebiluma categorytti jijjiirra. Isuma kan teebilii keenya kan category kan jedhutti jijjiirra. Asii paste goona. Ammas deebisnee copy godheen yeroo tokko fidna waan ta'eef maal jennee kan itti aanee jiru join yeroo hojjennu kan hojjennu outer get outer hiikee asitti dhufnee kana qofa jijjiirra. Outer save goona. Amma daataa keenya erga arganne booda as seennee ilaalla. Control kanaa booda amma book type keenya filnee galchineerra. Daataa kee itti aansinee maaltu jira? Book category. Isa kana copy goona. Dhufnee paste goona. Book category select jennaani sanaan booda categories jedhamu category sanaa booda asitti dhufnee isaan kanneen bakka buufna. Amma category maal ofirraa qabdi? Car name isheen tun car underscore name car id kuni maalidha? Cat underscore id jennee asitti immoo car underscore name kanneen save goonaa jechuudha. Isheen tun garamitti deemti immoo gara book controller bira dhaqnee akkuma bifa kan hojjennisan maal goonaa duplicate goonee ishee tana replace goonee variable bira kaafnee asii immoo modeelii amma hojjennee jira. Get category kan jedhu kana filnee asitti paste goona. Amma immoo deebinee outeris nu barbaachisa waan ta'eef outer jennee as modeelii bira dhufnee outer kan jennu kana copy goona. Outeroota jiran nuuf list irra nu ka'a. Booda paste goona. Daataawwan jiran hunda isaa nu fida. Save goona. Amma asitti kan hojjennu daataa keenya gara new kan jettutti deebina. Amma asitti filnee duplicate daataa kana copy godha. As dhufee paste godha. Outerii koo gara oliitti dabarsuun barbaade. Outer kanaa booda select outer asitti dhufee variable kanatti outer as outer AUTOR kanaa booda asitti dhufee paste godhee outer underscore id asitti dhufnee isa kan paste godha. Daataa kanarraa naamsa outer underscore name or name only isheen kun name save goona. Amma kan nu hafu maalidha? Warroota lookup ta'an finneerra daataa keenya warroota lookup wal qabatanii jiran asirra kan jira finneerra outerii finneerra boxii kan hafu maalidha? Structure jennee ilaallu. Kanaa booda book type file name kan jedhu jira.
Amma gara gadii kana dhufnee asitti description kan jedhu short description isaa yoo barbaachise short description about bookii isaa jechuudha. Erga isa kaa'ee booda maaltu jira? Daataa keenya kan PDF akka upload godhu. Namni kun copy goonee asitti finnee paste goona. Kanaa booda file hojii guddaan kana waan ta'eef file sunniin meetaa daataa isaati. Asitti dhufnee daataa kana clear goona. Kanaa booda input type file jennaani. Kanaa booda class form control name is equal to file underscore no. Save goona daataa keenyaan dhufnee refresh goonee laata. Hojii kana add book kan jettu. What's wrong? Book at. Okay. Amma cheekaa goonu maaliif yeroo akkasii nu mudachaa jira? Jalqaba duraa eessadhanna raawutii biradhanna. Isa kan copying godha, pasting godha, daataa keenya kan amma refresh godha. Asitti dhufnee enter. Kanaa booda daataa keenya bifa nuti barbaannu akkasiin nuuf fida. Maqaan buukichaa fakkeenyaaf qorii qorsaa haa ta'u, qorii asoosama qorii qorsaa awtarii hin qabnu firiidha, fikshiniidha. Kanaa booda descriptionii faayilicha immoo browse goonee upload goosifnaa jechuudha. Faayila jiru san PDF ficha jiru san bakka jiru barbaanne upload goosifnaa jechuudha. Daataa keenya bifa kanaan upload goosifnaa. Amma awtarii keenya haa galchuuti. Fakkeenyaaf awtar namni awtarii jedhamu tokko where is awtar awtariin qabna garuu dogoggorri jira jechuudha. Yeroo hojjennu asaa dhufu new gara olii tirra dhufnee awtar ID awtar new. Okay, that's wrong. What's wrong behind this outer? Only name. Yeah, this is correct. Echo name outer. So okay, what's wrong behind this? Okay, and copy. Come back on this and paste. Give variable outer. Okay, come back on this outer result. Refresh. Okay, good. Qorii qorsaa. Kanaa booda fiction maalidha? Caalaa Tolosaatiin barreesse firiidha, fictioniidha. Wantanti isaan barreessina. Kanaa booda faayilicha choose goosifnaa kitaabicha. Fakkeenyaaf isa kana filannaa. Kanaa booda wanti hojjennu maalinni new biratti deebinee asii copy goona save book kan jedhu kan gara raawutii biratti deebinee daataa keenya kan raawutii bira dhannaa. Kanaa booda gara gadiitti siinee isa kana control D goona isa kana bira mul'isee pasting godha. Sanaa booda save book kan jettuun fudhadhaa. Isa kana nan galmeessaa. Kanaan booda book controller bira nan naqaa. As nan dhufa public function. Sanaa booda asitti dhufnee result jedhuunti database tan ergaa jira. This BM save book yoo ta'e if resulting keenya yoo success ta'e maal jennaani
session irratti haa kuusu variable wayii this session use set flash data erga jennee success kan irratti kuufannu successfully added na booda semicolon isa dhumaa kan irratti kopiyaa godhuuti as dhufnee else jennaan booda paste goonee error jennaani failed to add asumatti dhufnee failed to add save goona kanaa booda book save kan jettu immoo modelii bira dhufnaa asitti public condition v goona daataa keenya kan asumni kanaa booda daataa jennee kana irratti kuufannaa jalqaba dura arreen keenya maali isa database irraa dhufu san asirra kaawwanna as garana kan jiru jechuudha keenyaaf amma database book kan jedhu keessa dhufnaa table bookii keessa dhufnaa kanaa booda structure jedhuni jalqaba book name asitti this input post book name haa ta'u isheen tun amma inputiin eessaa dhufaa jirti ishee tana this input jenna input typing keenya maaliin post methodin keenya postidha kanaa booda book name itti aansinee daataa nuti kennuu qabnu maalinni book typing as dhufnee maal goonaa diin godhaa isa kana jechuudha koomaa goonee dii goonaa v book type jedha database irra kan jiru alaallu amma database kan irra laallaa book type id dha isa kana copy goonee asitti deebinee book type id ammas control d goonaa kan itti aanee jiru maalidha new itti book type itti aanee kan jiru kun outeridha outer jedhuun kanaa booda copy outering kun as dhufnee asitti paste godha outer id outer id kanaa booda diyaa godhuuti taansee kan jiru maaliin nuurra outer itti aanee kan jiru book type fudheera category underscore id save goona category copy kanaa booda category asitti dhufnee paste goona isa kana birattis paste goona itti aansee kan jiru immoo maalidha daataa keenya kan short description yoo qabaate hin galchinaa yoo hin jiraanne garuu ammaaf akkasumatti haa taa'u isaan kanneen qabaa jechuudha book title kennee fi amma category id asitti deebinee category kan jetturti isa kana paste goona modelii bira dhaqee category id yoo description qabaate description isuma kana fuunee kanaaf kennina amma database irratti description kan jedhu jiru waan ta'eef structure jennee add one column that is called description long text dha save jennaani amma daataa keenya akka itti nu galchu ilaallu dursa daatuma direct akka galchuu deemna query is equal to this input this insert in table kamitti booksiitti maal galchaa daataa kana irratti kuufanne if query
return true else return false. Save goone daataa keenya gara duubatti deebinee ilaallu. Amma fakkeenyaaf qorii xofaa haa jedhuun barreessa Caalaa Tolosaatii firiidha. Kaatagoriin isaa fikshiniidha. Kanaa booda qorii qorsaatii faayilaa yuusaa godhu. Amma diduu danda'a. Waan tokkoof na diduu danda'a. Maal jedha DM rakkoon keenya isa kana DM jechuun qaban ture. DM jedhee sanaa booda seef goonaa daataa beekii gara appilikeeshinii keenya guunnee kana fakkaata. Samiitaa jedhu maal jedha insert method call undefined insert. What's wrong behind this? Okay, come back this DP. Okay, thank you. Kana booda duubatti deebisu deebinee faayila keenya kan insert godhu. Set flash data set flash is wrong about flash setting flash message. This is flash not flash. Come back on flash, then copy this, paste on it. If data galeera amma asirra yoo ilaalle daatana at least data listii tokkoon arganna. Book add book not add book manage book. Okay, manage book yaa kennuufi amma raawutii isaa hojjenneerra. Data kan raawutii waa hundasaa kan book wal qabatu book listii kana meenuudhaaf haa kennu. As dhufeen koppiin godha daataa kan sanaa booda as dhufnee PHP as keessa dhufnee echo base kanaa booda baak jennee daataa keenya cheekaa godha. As dhufeen viidiyoo manage books kan jettu buukiin tokko qorii qorsaatii eenyuun barraa'ee awutarii Caalaa Tolosaatii fikshiniidha firiidha. Kanaa booda daataawwan jiran akka barbaannutti arganneerraa jechuudha. Waa hundasaa rileeshinii waliin jiru arganneerra. Amma fakkeenyaaf dabalee haa galmeessu. Ammas aduu kan jettutti maal kan jedhu haa galmeessu Java content haa jennuuni. Java introduction to web programming. Then copy godhu typing Kamal Amantu Armesi firiidha. Category isaa educational content dha. Kanaa booda daataa keenya riidaa goonu dhufnee asii kan barbaanne PDF faayila PDF tokko loodaa godhu. More kan barbaanne ammaaf akka saampiiliitiif imeejuma loodaa goonu. Kanaa booda save jennaani daataa keenya galchuu baachuusaa as dhufnee ilaallu. Amma riidaayirektii irratti rakkoo qaba. Daataa lammaffaas galcheera. Haaluma kanaan daatota baay'ee isaa akka barbaannutti galmeessaa deemna. Sanaan booda latest design bataniiwwan dhumarra jirtu tana diizaayinaa goonu. Fakkeenyaaf eenyu bira dhufna dura asii book type osoo hin taane bookii jalaa ishee dhumarra jirtu tana diizaayinaa goonu. Diizaayin gochuun waan salphaadha. Class jennaani btn sm small jechuudha. btn info isheetan akkas goonuu info bifuma kanaan
Isa kana immoo kooppiin godhaa as dhufeen peestiin godhaa isa kana daanjariin jedha. Seef jennaa immoo bifa bareedaa isaa qabatee nuu dhufa. Akkas bareedee ba'a jechuudha. Dileeta idiita hin jedhu. Amma teebiliin keenya addaan bibittinna boordarii kennuufii barbaanna yoo ta'e akkas goonee teebil jennaan utustraapiidha waan ta'eef boordar isa kana intar jennee seef gochuu qofa. Seef gaafa nuti seef jennu boordarii kennaafi jechuudha teebilicha keenyaaf. Haala barbaannuun diizaayin goonaa. Amma kan nu hafu maaliin isa kana idiit goosisuu, dileet gochuu, daataa kanneen jechuudha. Akkasuma immoo PDF keenya riid gochuu ta'aa jechuudha. Asirratti amma wantoota jennu immoo buukii akkamitti PDF'wwan imeejota garaagaraa upload goona. Amma kan hojjechaa turre meettaa daataa akkamitti akka galchinuudha. Amma immoo kan hojjennu maalinni imeejii akkamitti akka yookaan PDF yookaan Word kanuma barbaade haa ta'u galchuudhaaf jalqaba duraa maal jennaanii ink type jennee multi-part data, multi-part form data jechuu qabna. Isa kana iddoo foormii kanarratti kennuufii qabna. Sanaa booda gara gadii kana dhufnee dokumentii keenyas maqaa isaa kan qabachuu qabna. Fakkeenyaaf input type file name document file jennee kenninee fi isa kana save goonaa jechuudha. Kanaa booda gara controller keenyatti deemna. Asitti dhufnee maal goonaa daataa keenya kan controller keenya irratti isa galchine kan as dhufnee koodii kana galchinaa jechuudha. Controller keenya irratti koodii kanneen galchuu qabna. Jalqaba dura konfiigii keenya on goosifnaa start save book kan jedhu eessaa dhufe raawutii kanarraa maal jennee save book kennanii yeroo buukii keenya save gochuu deemnu maal akka qabaatu tun file name document file jechuun eessaa dhufe document filein kun asirraa dhufe ishee kanaa jechuudha. Maqaa faayilii keenya input field nutti ergaa jirruuti. Sanaan booda name one is equal to file name kana kanarratti assign goonee sanaan booda configuration keenya document filein keenya maal upload file jechuun iddoo faayilli keenya itti galu san jechuun as dhufnee root directory kanarratti document jennee kenninaaf. Fakkeenyaaf upload isoo jennee kennine asitti dhufnee upload jennaanii jechuudha. Upload is jennaan asitti dhufnee maal goonaa isa kanas upload jennee jirraa jechuudha. Folder fi upload jennee kenninaaf isuma jiru san fuunee qubee isaa akkasumas itti galchina iddoo faayilli nuti upload goonu san. Alloo taayipiiwwan jiran PDF, JPG, PNG, JPEG ta'uu danda'u isaan san kenninaaf. Max faayiliin zeeroodha jechuun unlimitedidha. Hamma faayiliin isaa fakkeenyaaf 20 yoo hin jedhamu kiiloobaaytii 20 jechuudha. Kanaaf zeeroo hoo jennu garuu unlimited jechuudha. Kun unlimitedidha. Sanaan booda faayil neemiin keenya eenyudha? Inni faayil waanidha jechuudha. Kanaa booda kan itti aanee jiru immoo this load library keenya upload kan jedhu library keenya load gochuu qabna. Isaan load goonaa erga isa load goonee booda initialize goonaa config library keenya wajjin jechuudha. Sanaa booda check goosifna if else dhaan. If this not upload yoo ta'e uploading yoo hin taane dokumentiin keenya yoo uploading goone eessatti deebii add book jechuun foormii isa kanatti akka deebi'u taasifnaa jechuudha. Yoo faayilli keenya upload hin taane maaliif dirqama meetaa daataa osoo hin taane kan nu barbaannu buukiidha waan ta'eef. Kanaa booda dokumentii keenya ammas start goosif document file is equal to this upload data document faayilicha keenya upload godha deemee. Kanaa booda daataa jennee areerra kaawwanne odeeffannoowwan moodelii irratti galmeessine san book outer raawwarii file name description kan jedhu. Sanaa booda tokko haa daballuuti amma asitti dhufnee created by jennee asitti harkaan barreessuuti admin jedhu adminiitu create godhee jechuudha. Sanaa booda inni kun maal ta'a? Document is equal to new book model jechuun moodela buukii asirra jiru kana kan create goonee jechuudha. Sanaa booda dokumentii keenya haaraasaa nuu bani jenneeni result irra kaawwanne document is equal to save book controller isa bira dhaqii daataa jiru kan ammoo pass godhiif as keessatti yoo daataan galmaa'e successfully added sanaan booda redirect to list bookii yoo hin taane immoo asumatti dhaabbata gara oliitti dhaabbata waan ta'eef amma immoo garam deemna save book kan jedhu save book keessatti daataa
query is equal to this insert books. Teebilii books jedhutti daataa kana galchii yoo sirrii ta'e return true godhi yoo hin taane false godhi jennee jechuudha. Achii eeguu daataa keenya galchamuun galchuu. Amma dura folderraa upload jettu maal qabdi? As keessa ilaala. Homaa hin qabdu. Kanaaf maal goonaam as dhufnee add new haa jedhuni. Android mobile programming jechuu dandeenya. Mobile programming jennaani sanaan booda kamaaltu galmeessaa jennu firiidha. Educational contentidha. Mobile programmingidha. Choose file keenya choose godhu as keessa seennee daataa kana amma choose goonaa jechuudha. Digitaaluma kana choose godhu submit jenna. Amma kan nuti barbaadne maalinni as dhufnee upload isii keessa faayiliin keenya digital kan jedhu galeera jechuudha. Kanaa booda haala ittiin daataa kana access gochuu dandeenyu haalaan isa galee kan ammoo akkamitti daataa yeroo inni biraa immoo maal dabarree as dhufnee daataa kana tokko open kan jettu daballaa asitti dhufnee daataa keenya kan open yeroo goonu maal goona as dhufna PHP daataa keenya kan PHP haa kennuu fi PHP echo base URL jennee asitti maal kenninaa fi amma base URL keenya kana keessatti daataa san asitti dhufnee uploadis kanaafuu faayila keenya san immoo asitti finnee kenninaa gaafa namni sun itti bu'u akka banee dubbifatu jechuudha. PHP echo maal jenneeni book file underscore name inni kanatti aanee jiru immoo daataa kee seefaa goonu amma halaallu akka itti buukiin banee dubbifatu namni kun refresh haa goonu daataa kanatti hin bu'u amma gaafa hover goonu hin jiru isa dhumaa kana olaallee gaafa itti bu'u bifa kana naa qabataa jechuudha. Amma garuu asirratti banaa jira. Peejii biraatti akka banu yoo gochuu barbaanne peejii biraatti bansiisuudhaaf maal jedhama malli salphaadha waan salphaa haala salphaa ta'een gara peejii biraatti akka banu gosa taargeetti jennaan. Taar liinkii keenya kan target underscore blank save goona amma peejii keenya kana gaafa refresh godhu keessa dhaqaseetan fuula haaraa bana. Gaafa asittis bu'u fuula haaraa akka banu taasisaa jechuudha daataa keenya. Amma garuu iddoo duwwaadha waan ta'eef daataa keenya nu banuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan tokko siniif haa banu upload haa goonu test document test book jedhee caalatu galmeessee firiidha fictioniidha testaa jedhuun choose goonee desktop irraa filadhu kitaabota jiran keessaa kitaabuma tokko buukii fakkeenyaaf books kan jettu kana keessa seeneen 2001 kan jettu tan uploadan godha. Kanaan booda test book kan jettu open goon odeeffannoo jiru san waan jiru PDF'dhaan haala kanaan nuuf banaa jechuudha daataa keenya. Bifa fuula haaraa ta'een nuuf bana. Kanaa booda daataa keenya kan ammoo more formii kana bareechinee haa keenyu akkuma nama kitaaba banatu jitti haa keenyu. Sanaan booda maal fayyadamna icon haa fayyadamnu. FA jalqaba dura I class FA book open or folder open haa jedhu maal goona folder open kanaa booda close itti cufna aseenni alaallu peejii keenya gaafa refresh goonu folder openidha. Icon keenya infurra gara maalittaa jiru successittaa jechuudha. Green akka nu deebatamu jechuudha. Kanaa booda gaafa itti bu'u daataa keenya akka nu dubbisu taasisaa jechuudha. Folder jiru san akka nu dubbisu nu gargaaraa jechuudha. Kanaa booda amma wanti hojjennu immoo delete bookii keenya kan delete gochuu yoo barbaanne akkamitti delete goona. Jalqaba duraa as bira dhufna listii keenya bira dhannaa
book list kan jettu jechuudha. Book list bira dhufnee asitti meetodii tokko kenninaafi php equal base url jennee as keessatti delete book slash jennee id dhaan kennuufii qabna. Sanaa booda buukiin keenya immoo eenyu of keessaa qaba? id buukii keenya argachuu qabna dursinee. id book id dha. book id kana finnee asitti paste goona. Sanaa booda daataa keenya finneerra garam deemna? Gara raawutii deemna. Raawutii bira dhaqna. Raawutis isa kana duplicate goona. Kanaa booda isa kana paste goona. Asitti dhufnee iddoo kanatti akkasitti barreeffanna. Eenii jennaan waan barbaade keessatti haa darbu. Asitti immoo or small goonee delete book forward slash $sign tokko kenninaa fi ishee tana copy godhanna. delete book kan jettu tan gara book controllerii deemna. Asitti dhufnee public function paste by id dhaan dhufti. id achi ergamtee namichi sun click godhu jechuudha. Kanaa booda this or result jennee erguu dandeenya. This book model data san id dhaan erginee delete goosifna. if resultiin keenya yoo san ta'e akkuma gara olii kanatti hojjenna. Yoo ta'es yoo hin taanes bakkuma tokkotti deebi'ama. Kanaaf isuma kanaa kenna. if result success yoo ta'e garana, else error message isaanii qofatu gargar ba'a. Kun errorii keenya finnee arrii tokko asitti daballa. failed to delete jedhamu. deleted successfully yaa jedhuun garuma tokkotti deebisu waan ta'eef amma gara delete kana bira dhufeen eenyu bira naqaa? Modelii bira naqaa. San dhufa id dhaan return goona haala salphaa ta'e. Or akkasaa goonu query haa barreessu. This db delete where jedhamu dursa. where book underscore id comma id then query is equal to this db delete books semicolon if query then isaanuma gara olii copy paste. Kana booda daataa keenya kana haala refresh haa godhu. Dura 5 ture amma itti dabalee delete gaafan godhe amma ilaalla isaa 4tti deebisaa jechuudha. Daataa keenya kana qorii hambaa kana delete godheeraa jechuudha. Success delete goonee jechuudha. Daataa keenya kana delete goosifnee jirra jechuudha. Amma kan itti daballee ilaallu immoo error message achirratti yeroo delete goone successfully deleted kan jettu akka nuuf fidu asitti jechuudha. Isa san argachuuf maal goona? Gara website keenyaa dhufnu PyAcademy. Eshi PyAcademy keenya bira dhufna. Kana booda alert kan jettu jirti. User interface alert. Kana booda alert keenya kan fakkeenyaaf success yoo ta'e
isa kana fayyadamna yookaan ta'e kana fayyadamna jennee assign goona. Asitti haa dhufu mistake kanaa booda isa kana akkas goonee hoveraa godhu. Totaalii ani shuma kanan barbaada. Edit goonee daataa fi koppii goona. Kanaa booda book add kanaa ol asitti dhufne paste goona. Isa kana controllerii wannoodhaan to'anna. PHP keenyan to'achuu qabna. If else'dhaan conditionidhaan jechuudha. Kanaaf asitti dhufne if jenna. If this session flash data use success ta'e success yoo ta'e else if flash dataan keenya yoo error ta'e error yoo jiraate as keessatti jechuudha waan hojjetu kalariiwwan isaanii kalarii garaagaraatiin hojjenna. Amma yeroo success ta'u cut goone as keessaa keenya cut paste. Kanaa booda PHP keenya asitti dhaamsinu syntax PHP tiin asitti syntax PHP nu barbaachisa. Iddoo kanattis PHP dhaamsuu qabna. Iddoo kanatti immoo kaasuu qabna. Kanaa booda save goona. Alert warningii kanarraa daanjaritti jiru successitti jijjiirus. Alert success. Kanaa booda DB kan immoo koppii godhu as keessatti paste godhu. Alert danger jedhamu. Kanaa booda daataan keenya fakkeenyaaf waaw ishii asitti dhufnee maal goona jedhuni jennee daataan keenya kan display ta'u qabnu achirraa kan dhufu isa kam isa PHP qabu kan finnee asitti ifeedhaan kan control godhaa jiru kan finnee as keessatti ifii biraa kaaseen echo jennee daataa fi isa kana display goosifnaa jechuudha. Yoo errorii qabaate error jennaan. Yoo successii ta'e success kan jedhu baasa. Congratulations jennee asitti immoo keessatti immoo daataa keenya kan koppii goonee syntax PHP haa kaasuu fi kanaa booda success kan jettuuf deebi'a. Save goonaa. Amma gara deleetii kanatti haa dhufuuti success save gara olii kanattis success copy save goone haalaallu teestaa goonu daataa keenya waan hojjenne kun sirriidhama sirrii miti kan jedhu teestaa goonu. Fakkeenyaaf textbook kan jettu mobile programming kan jettu gaafa delete godhu congratulations deleted successfully jedha. Yoo immoo dide failed jedha. Kana booda ishee kana gaafa eskii goonu ni haqa. Bifuma kanaan wantoota nu barbaachisu baay'ee isaa haala buukiiwwan wal qabatanii jiran manage gochaa jirraa jechuudha. Wantoota baay'ee isaa amma inni warra open jechuu hin dandeenye haqa adeema. Keenyaaf isa kanas delete godhuuti. Delete successfully aadaa goonu. Fakkeenyaaf kitaaba tokko haa galchuu. Online business
start aappii buukiidha. Caalatu barreessee firiidha. Educational contentidha or business content ta'uu danda'a. Kanaa booda online kana description isaa barreessuu dandeenya. Kanaa booda amma dokumentii jiru kana keessaa isa lamaa kanaa fuudhu. Kanaa booda submit jedhu. Congratulations added successfully jedha. Amma online startup buukii isaa kana baneen dubbisuun barbaada yoo ta'e bifa kanaan banee waan jiru dubbisaa deemuu danda'a jechuudha. Kun haala salphaa ta'een waan nu barbaachisu hundasaa manage goonee jechuudha daataa jiru. Amma kan buuk maneejmentii wal qabatee jiru kana fakkaata. Wantoonni irraa tiitoriyaalii kana irratti ilaaluu nu barbaachise isa kanneenii jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa akkamitti kitaaba galmeessinaa erga galmeessinee booda moo akkamitti kitaabota san bannee dubbisuu dandeenya kan jedhu as a bonus akka boonasitti immoo wanti ilaallu maalinni total storage kitaabota nuti upload goone sanii meeqa akka ta'e haalaan file size haala salphaa ta'een argachuu dandeenya. Jalqaba dura file faazii keenyatti mana upload jechuun foldera kana sanaa booda maqaa project maqaa faayilichaa itti himna. Size is equal to file size file faazii keenya kenninaa fi file size file faazii sanaa booda isa kana gara kiiloobaayitiitti jijjiirra. KB jennaan kiiloobaayitiitiin baayitiin tokko kuma kiiloobaayitii tokko ta'a waan ta'eef sanaa booda isa kana file size divide by kana sanaa booda dhumarra dhufne KB keenya immoo rangoosifna. KB gaafa dhufne peejii keenya refresh goonu bifa kana nuu qabata. Gaafa download kanatti bu'u direct naafanaa jechuudha. Wantoota jirtu tana naafanaa daataa kiiloobaayitiii 57 kun kiiloobaayitiii immoo 145 yoo ol guddachaa deema akkasuma gara meeggaabaayitiitti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Daataan keenya buuk maneejmentiin keenya bifa kana qabaata. Walumaa galatti kana fakkaata. Download gochuu, insert gochuu, delete gochuu, edit gochuu kanneen waliin laalleerra. Amma immoo kan marsaa 14 irratti waliin 15 irratti waliin laallu immoo maalinni viidiyoo maneejmentii, audio maneejmentii akkamitti akka control gochuu dandeenyu akkasuma immoo search facility kanaas akkamitti akka hojjechuu dandeenyu search criteria isaa daballee waliin laalla marsaa ta'anutti hanga marsaa ta'anutti walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa deebanaas ni jedha. Gaafii yoo qabaattan immoo akkasuma gaafii keessan akkuma barame YouTube description YouTube commentii irratti naaf barreessuun dagatanaa akkasuma Telegram channel irratti commentii keessan kaa'uun dagatinaa siniin jedha. Nagaan turaa like share gochuun dagatinaa subscribe naaf godhaa horaa bulaa deebanaa bye bye.